Maal jechuu Roozanii viidiyoo kalee malee dheengadda gadhiisanii yeroo Sa'idooni kuni Sa'idoodha kuni Sa'idoo miti Sa'idoon duraan mataa qaba maaltu molaaxaa godhere kuni yaara isaa miti jawweeyoyin na fakkaata iyyuu jetteetiin guyyaa lama dura piraankii nurra hojjetanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi piraankii san keessatti namoonni hedduun viidiyoo irraa hojjetanii haasayanii jiranii jechuudha. Sumayyaanii Roozatti waa goote Roozan miskiinaa akkana jedhanii namoonni hedduu irraa dubbatanii anama viidiyoo san irraa dalagaa jedhee natti hin tolle beekta. Maaliif wanti kun hangam takka dhugaadhaa waan tokko osoo viidiyoo san irraa hojjechuu hin taane obsaan sabranii caqasanii ittiin yoo irraa dubbatantu filatamaadha. Haa ta'u hojiin piraankii kun wanta inni nama hin goone hin qabu. Dhugaa dubbachuuf yeroo sanitti Roozan ani namoonni gariin aaree Roozan bakka ni dhukkubaa jedhame. Ani yeroo san piraankiin hojiin viidiyoon isaan waraaban sun hedduu tokko laalee jechuudha. Hanga viidiyoo isa xumuraa kolfaan itti du'e jechuudha. Maaliif jecha akkaataa Roozanitti piraankii isin hojjetan keessaa piraankii ajaa'ibaati jechuudha nama kolfisiisa. Roozan piraankiin isii hundi piraankii ajaa'ibaati jechuudha. Garuu sababa piraankii keessaniitiin Sumayyaa namoonni irraa dubbatan maaseta fudhatanii jechuudha. Maaliif Sumayyaan sirriitti goote namoonni hedduu irraa dubbatanii jechuudha. Kabeekoo rabbii alamaa qofa Allahu aalamii jechuudha. Nu waan viidiyoo isaanii argine irraa waraabnu malee piraankii ta'aa fi isa dhugaa ta'an irraa beeknu hin jiru jechuudha. Waan tokko yoo diraaman sun namatti tolaa itti fufaa jennee irraa haasofne malee gadi bal'inaan fageenyaan waan ta'e bira hin geenye tokko wanta ijaan arginu tokko irra murteessinee nama san Sumayyaa arrabsuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasii piraankiin Roozaa hedduu tokko nama kolfisiisaa faamilii kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota yuutuub chaanal kiyya jalatti argamtan jirtu faamilii kiyya salaamtaa isin gaafachuu hin daganne hunda keessanuu ashaama harka fuune warroonni amantaa birallee isiniin jedha. Akkasuma kan biyya keessaa kan biyya alaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jennu hundumti keessanuu kan jalqabu irraa hanga maatiin haa ta'an hordoftan hedduu tokko naaf galatooma. Viidiyoon kiyoo isinitti tole ilaaluun laayikii sheerii koomentii yaada keessan barreessaa isiniin jedha. Akkasuma yeroo dhuftanillee ani haa dhufu baga nagaan dhuftani gama yuutuub chaanaala kiyya. Ahlan sahlan marhaban fiikuun isin simadhee jira maatii yuutuub chaanaala kana ta'a. Gara yuutuub chaanaala kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Yoo isinitti tole jechuudha. Gamanumaan gara viidiyoo dhufeetitti dabra. Akkuma jalqaba irratti isinii dubbadhe Roozan piraankii ajaa'ibaa dirree deerti. Akkasuma guyyaa kaleessaa irra deebi'anii viidiyoon nuti Sumayyaan siirii Roozatti dalaydee jedhee namoonni hedduun koomentii barreessee namoonni hedduun keessan bilbilee nu gaafate jette jirti Roozan jechuudha. Dhugaadha nama rifachiisa yeroo Roozan akkas taatu sanii ani dhugaa dubbachuun hin kolfee jechuudha. Maaliif Sa'idoon bofa natti fakkaata. Inni kottu natti marame jedhaani hara kun isaa miti. Haraan isuma arguu jibbaa akkasuma yeroo isin akkasii dubbatu sana hedduu tokko itti kolfee duraan mataa qaba mataan isaa maamulaxaa ta'ere maali kuni jette Sa'idoo baay'ee arrabsite jechuudha piraankii sana irratti ani immoo kolfaan du'e jechuudha yeroo sanitti. Ani maal jechuu barbaade viidiyoo san baga hin dalaginii jechuudha. Sumayyaan siirii Rooza irra dalayde jedhee baga irraan dalaginii maaliif yoo jettan osoo waan san addaan hin baafatin osoo dhugaa ta'u kijiba ta'uu isaa addaan hin baafatin maasetaa haa fudhatu malee bu'aan hin jiru as keessa jechuudha. Rabbiin nama waan maaseta ta'e irra haasa'ee maaseta fudhatu dambii nama sanii kan fudhatu nuhi jechuudha. Akkasii yoo dandeenye waan gaarii irraa dubbachuu yoo dadhabne immoo callisuu irra filatamaadha. Viidiyoo kiyya keessatti jecha kana hin dhiisu maaliif jechi kun jecha isa irraa filatamaadha. Kanaaf piraankiin Roozaa fi Sa'aadan dalagaa jiranii hedduu tokko nama bohaarsaa nama bashannansiisaa hedduu tokko namatti tola. Waan akka siirii kana silaa piraankiin waan adda addaa maslaa adda addaa akkas malee namni hin laalu
silaa waa'ee siirii kana osoo hima dhiisanii uuma biraa qaldanii taphatanii jechuudha. Akkuma qaldii kaawwaniif itti taphatanii waa'ee fuudhaa noormaal jechuudha. Waa'een siirii kun immoo namoonni irra caalan isaa yookiin dhugaa si'aa amanuutiin gara yuutuubitti dhiyaanne hanga tokko hojiin akkana malee waan hin deemneef hojii keessan itti fufaa jenna kolfaa fi tapha. Maaliif namoonni irra caalan waan roozaa jaalataniif bakka roozaan dhibamte akkam Saidoo dhiiftee daa'isii Sumayyaa akkana godhee roozaan akkas taate kaleessa immoo nagaa qabaa ani piraankii dalagee malee naaf jettanii namoonni rifattan hedduu tokko jirtanii jettee dubbattee jirti. Baguma fayyaa taatee fayyaan ta'etu nu gammachiistii jennaan roozaa. Namni hunduu jaalaluma kee waan qabuuf waan dhibba dubbata malee waan biraatiif miti jechuudha. Kanaaf bakka fayyaa taatee ammallee fayyaa ta'ii akkanumatti gammadii jiraadhu siin jenna. Jabaadhaa atii fi Sa'aadan piraankii ajaa'ibaa daddabarsaa jirtanii waaqa piraankii qaldii waliin taphachuu itti fufaa isiniin jenna. Piraankiin keessan hedduu tokko ilaallee itti bohaaraa jirra. Akkasuma nuuf hojjaa dhiifama isiniin jenna. Viidiyoo keessan irraa dubbatullee viidiyoo keessan irraa illee dalaguuf akka viidiyoo keenyallee dhaggeeffattan abdii qabnaa jechuudha. Kanaafuu jaalaluma keessaniif viidiyoo keessan irra illee hojjanna malee isinii gara hammeenyaatti fudhatuufi miti. Akka kiyyatti immoo gorsi ani isinii dhaamu keessaa waa'ee siirii waa'ee shirkii kana osoo hojjechuu baattanii qaldima kana hojjettanii maaliif namoonni isin jaalatan isiniif rifatanii isiniif yaaddanii dhugaa namni tokko tokko dhugaa ta'ee kan isiniif cinqamu hin dhabamu jechuudha. Maaliif kuni kan jaalala keessanirraa kaase malee wanni nama cinqu takkallee hin jiru jechuudha. Jaalala uummanni isinii qabuu fi jechuumarra gammachuu keessan fedha yoomuu namni jechuudha. Fuudha Sa'idoo eeganii Roozaf Sa'idoon osoo wal fuudhanii jedhanii eeganii hundi keenya osoo dhugaa ta'e immoo filatamaadha jechuudha. Wanti hunduu hireen qooda rabbiiti. Wanni hunduu waan rabbi jedhe ta'a malee wanti ilmi namaa hin ta'a jedhe takkallee hin taatu. Akkasuma yoo roozallee dhiise rabbiin Sumayyaa walitti haa deebisu. Sa'idoon hanga yoom ta'e eega jedhaa roozan obsi jettiini. Waggaa tokko obse rabbiin haa laaffisu walitti haa dachaasu. Seenaa Sumayyaallee dubbattee jirti roozan as keessatti Sumayyaan akka nu miidiyaarra ilaallu kanaa miti. Nama baay'ee gaariidha jettee jirti. Wallaahi rabbii walitti haa deebisu. Yoo fuudhallee roozallee osoo fuudhee bareedaa garuu isiin hin ta'u jettee jirti. Akkasi Sa'aadan immoo amma eegate dhiiste Sa'idootti heeruma jedhaa jirti. Si jara garagaltee fudhatu heddi ka jaalattu maaliif dhiifte rooza kan jaalattu maaliif dhiifte akkuma Sumayyaa ta'uu eddaa ofii ittiin deebitu ofii immoo dubartii inni bira ga'e kullii hin dhiiftu jechuudha. Bira dhaayixeetiin itti dubbatti ofii immoo isatti hin deebitu jechuudha. Akkasuma taate roozalleen jechuudha. Sa'aadanii Sa'idoo jaaladha. Sa'idoo heerumuu hedaa jennaan hiriyaan nama wajjin nyaattee nama jala garagaltee nama nyaattiin jedhaa sun dhugaadha jettee bakka sanitti hedduu tokkoon kolfee jechuudha. Akkamitti isinii dhufa jechuudha diraamaan akkana dhugaa diraamaa qalbii baay'ee beektanii jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Keessumaayyuu roozan baay'ee tokko nama kolfisaa jechuudha. Diraamaan isiin dheengadda Sa'idoo irratti walii galanii piraankiin isin dalagdu hedduu tokkoon kolfeen jechuudha. Hedduu tokko nama bashannansiisaa nama bohaarsaa jabaadhaa qalbii keessan itti fufa. Hedduu isiniin bohaarree jirra jechuudha. Kanaaf viidiyoo roozaa namoonni hedduun jaalala guddaa bakka guddaa waan sii qabanii fi siif dubbatanii jechuudha. Ammallee rabbiin fayyaa sii kennee nama akkanumatti yoomuu gammadee kolfee taphatu rabbiin si haa taasisu. Siif Sa'aadallee hedduu tokko namatti toltanii jabaadhaa isiniin jenna. Ka achirraa hafe immoo Sa'aadaati immoo waan roozan jaalatte hin jaalatinii jechuudha. Roozaa immoo inaafaan hin guggubiin isin jechuu barbaade hedduu tokkoon kolfee jechuudha. Yeroo ati bilbila dhungattu san jechuu Sa'idoo jaaladhe hedduu tokko nama gaarramtaa jechuudha. Waan roozan jaalatta akkamitti jaalatta? Akkamii hiriyaa roozaa taate nama isiin jaalattu jala garagaltee jaalatta? Roozaa aarsuuf immoo maaliif roozaa inaafsiftee jirta bakka sanitti? Hojii keessan nyaadhaa isin hundi keessanuyyuu jechuudha.
pirankii ajaa'iba hojjetaa jirtanii jechuudha. Hiriyaanii nama jara garagaltee jaarsa namaa yookaan jaalallee namaa fudhattu bara kana baay'attee jirti. Kanaaf sa'aadalleen pirankii akkasii gootee jechuudha. Kanaaf Roozaa osoo inaafsisuu baatte baay'ee tokko inaafsistee Rooza. Roozan ammallee Sa'idoo ni jaallatti jechuudha. Sa'aadaa dhugamaan dalagaa jirta waan kana dhugamaan Sa'idoo jaalattee moonaan qallataa jirta jetti isiin immoo namni argadheetii eegati didde ati argadheeti an eegati didde waan ati didde an argadheeti dhiisa. Egaa hordoftoota kiyyaa waa'ee piraankii Sa'aadaa fi Roozaa hedduu tokko nama bashannansiisaa hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Roozan guyyaan piraankii ajaa'ibaa fidaa jirti jechuudha. Hangan duraanii viidiyoo isii irratti piraankii akkanaan agarree jechuudha. Amma piraankii hedduu bohaarsiisaa hedduu bashannansiisaa piraankii adda addaa fiddee jirti. Kanaafuu jajjabaadhuu jennaan ammallee jajjabaadhuu waan nama bohaarsu waan nama gammachiisu itti fufii hedduu tokkoon si daawwataa jirra jabaadhu jedhaanii hangama kiyyaa isin hoo maal jettan? Hundi keessanuu jaalala Roozaa waan qabdaniif guyyaa guyyaan viidiyoo Roozaa kan daawwattan itti bohaartu. Sa'aadanii Sa'idoo Roozan jaalattuu jalaa fudhachuu fi itti heerumuu fi kanaafuu Roozaan hinaafsisaa jirti. Roozan xiqqoo bakka sanitti yaada keessa galte. Akkamitti hiriyaa tiyya taatee nama an jaaladhu na jala garagaltee jaalattaa jettiin Sa'aadani. Sa'aadan immoo jireenya keenya keessaa bahii isan barbaaduu hin jenne isatti hin heerumu hin jenne amma maaliif waa'ee isaa dubbattaa kan biraa jaaladha kan biraa barbaada kan makiinaa ashkaraakkaruu barbaada hin jenne jettiin Roozanii bakka sanitti akka nama ammas Sa'idoo jaalatuuti. Akkamiin nama an jaaladhu jaalatta jetteetiniin xiqqoo bakka sanii yaada keessa seentee jirti. Hedduu tokkoon jette yaaduu keessa seentee jirti jechuudha. Kanaaf Sa'aadaa Roozanii xiqqoo haa irratti ilaaltu jee jaarsa isiin jaalatte jalaan fudhatinii Sa'idoo ni barbaaddi isiin kanaafuu jalaan fudhatiin siin jenna Sa'aadaa. Roozaa yaada keessa hin galchinii yaada keessa galchitee jirtaa bakka sanitti Roozaa. Kanaaf viidiyoon Roozaa fi Sa'aadaa kana fakkaata. Qalbiin isaanii hedduu tokko namatti tolaa hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Ammallee akkanuma itti fufaa isiniin jenna isin jaallannaa hedduu tokko isin kabajnaa. Piraankiin keessan piraankii bashannansiisaa das nama jedhudha. Egaa faamilii kiyyaa viidiyoon kiyya kan har'aa waa'ee Sa'aadaa waa'ee Roozaa kana fakkaataa hedduu tokko itti bohaarree jirra. Ammallee akkanuma itti fufaa jennaani isinillee isinitti tole laayikii godhaa. Koomentii yaada keessan barreessaa. Sa'aadaa fi Roozan hedduu tokko namatti tolanii jechuudha. Ammallee rabbiin akkanuma fayyaa haa kennuufi warroonni Roozaa siiriitti gosumayyaan jettanii yaaddoftanillee piraankii nu godhan malee Roozan ani fayyaa qabaa nagaa qabaa naaf hin yaadda'inaa jettee jirti. Baga fayyaa taatee alhamdulillaahi ammallee fayyaa ta'ee jiraadhu jennaan Roozanii fayyaa bareedduu umrii dheertuu jiraadhu kan gammadii piraankii hedduu itti fufii dalagii jedhaan gama kiyya. Kanaaf viidiyoon kiyya kana fakkaataa warri jalqabarraa hanga ammaa na dhageeffattan hedduu tokko naaf galatoomaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii baay baay.